jaartii namaaf dhalte yoo qafuudhu taate maali meera deemi jaartii namaaf dhalte yoo jaartii durummaan qabne qabuudhu yoo taate jaartii namaaf dhalte yoo jaartii dubrummaan qabne yoo qafuudhu taate tama gaafiin biraan jirtu gaafiin soomanaalleen hin jirtu assalaamu alaikum alo ayyee assalaamu alaikum Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ayyee Syekh naga. nagaa akkam fayyaa Lagi datang enggak, Bang? Apa coba ya, Bang? gaafadhu Kafin itu yang tulis berarti Misalnya fenomen terpodong purin jadi nama apa dah yang pacar di rumah kalau yang kabur tak deh. Yo tak deh. yoo taate ayyee Enak kamu? ni dhagaa Misalnya namanya lagi jadi jadi rumah sudah wajib kata apa berarti jangan terlalu wajib jirata itu lagi namanya menjadi rumah kamu yang jadi rumah mana dek sudah pun wajib kan mudrang berarti rumah apa itu wajib katimu semua wajib katimu ada kami ti ati gabaabdutti amma sayyibaa gartee na dura heerumtee ta amma ilmoo qabdu tanama duratti heerumte sayyibaa yoo kaniin fuudhu taate yoo kaniin handuu taate isiinis kooka duudu taate waliin jannata teenya moonaaf isiin moo jaarsa duraan dubrummaa irraa fudhatee wajji jannata seentii gabaabdutti saniif gaafinte kana gafin gaafii kanaami kana eka maaltu karaa dheeraa si oofere ta ilmoo namaa qabduu fi ta dubrummaa hin qabnee fi maal magaalaa jila san maaltu sin geeti sayyibumatti hin fixxu moo sayyibaan bee addunyaa nama jiraatee gaafa galgalte yoo habraa wajjin jiraate rakkoo hin dabarra maantara miila warra qosuna yoo nifi dakatoo jiraachuu baanne yoo egaa yoo ka duraa jala gartee jannata seente ammumaan irraa feetta ta biraatii fuudha kanuma dakatti amma jireenya addunyaa kun akkuma dhiyaate fi fuui loonillee itti wafee jira zaman akar sanii sama sanumaafin gaafii tana barre dakatti addunyaa addunyaa irratti waan eega dakatti kan dhabne jeeti dakatte akhiratti akka hin dhabne jeeti ta dakaa wayyeetteeti eega dakaa kan wayyi jeeti wallahi dhageeffadha yemma hadiisatti walii dhufe jaartiin jaarsi yoo gartee dura du'e nikaa osoo isaa qabdi jaarsa jaartiidha inni dura du'e yoo inni warra jannataa ta'e isa booda yoo kan heerumin taate tasaataati isa booda yoo immoo heerumte taate sayyibaan ta ilmoo qabdu yoo ka isa booda heerumtu taate ka boodarra heerumte amma ta'e atimma sumaa wajji inshaallah sumaa wajji amma si galte amma kanaan irratti eega gartee xiyyaa tanamaa ta'u xiyyan ta'in anneen tanamaa fuudhe xiyyan taatu kasaa gurbaara duraan taate malee ati amma sayyiba fuute moo dubura fuute naasiraa dubbii gabaabsa angaafi gara mataa kiyya gaafataa jiru wal qabatti saayibanii hundi wal marannee tamasi gaafataa jira ebar bee khaybar amma ati yoo sayyibaa fuute intalti ati fuute tun yoo ati duute si booda yoo heerumin si galee si hojii jannata seenti si booda yoo heerumte immoo ka boodaa sanii hojii jirti sani ka boodaati hojii jannata seenti ammoo si galtee ayye naa galtee yoo inta gartee sayyibaan fuudhe yoo maati sayyi daagifat kaduraati hojiin kaatu yoo maati sayyibaa fuute jaarsisi karraa du'e jaarsirraa du'e jira taatimma sayyibaan amma ati fuute tun si boodarra fuudhe akkasuma oksii miti akkasimi waliin dulloomtanii yookaan isii yoo si dura duute ati boodaa yoo duute isin lachuu gartee warra jannataa taatan jannata walumaan jiraattan jaarsa jaartii isin
kara tanaan bareeda ye akkana taanaan sirriimi kara tanaan bareeda lake waan warshaa sakkan hin qabne waa wal shakkitan hin qabdan emma tiim emma leke wajjiraachuu na kara yeroo maa jette kana kanaan leke wajjiraachuudha gara dabamuru yeroo dunye tanallee kuma jiraadhu ati jabeeysi laal sayyibaa san jabeeysi nagaa waliin jannata seentan inshallah rabbi sinaa warra jannataa rabbi sinaa godhu amin abshir ayya jaba immoo ati ajaa'ibaati wallahi addaati kun uummat jaba uummat ajaa'ibaa dhufe wallahi salaamu alaikum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا جماعة. Ani biyya Arabaa kana jira beeytanii. Biyya Arabaa jirta beeyni ayyee. Biyya Arabaa kana keessa jira naa harama deemuu barbaadee maadamitti wajjin jirti. Harama eenyu hojii deemtu? Jechuun harama umraa gochuuf. Eenyu hojii? Maadamitti wajjin. Maadaamii teetii hojii? Yaa. Ayyee. Naa isii wajjin umraa gochuu deemnu kana immoo kijibnee seenne beeytani amma biyya kana keessatti nama tawakkannaa qabnee seensanii. Innaa achitti tawakkannaa namichi fudhatee akkasitti seenne kijibni kun akkamitti ilaalamu jechuudha. Kijibni kijibaa maadaamii hojiis gartee umraa godhuus hin dandeessu ati immoo umraa ta'e diliidha umraa ta'e immoo rabbi gartee sirmarraa ta'e balaa akkas duraanuu maadaamii jala deemtee umraa godhuu dandeessu tawakkalnaas gartee ni kan qabne niin qaba jette sanilleen kijiba beekama akkas kijibni sodaa kun qaba harama deemuuf kijibna jette baraniin kijibne ishee haa kijibni rakkoon qabu harama seenuuf kijibne akkasi maadaamii akkas jedhe anaan maadaamii san kitaaba maadaamii gadiiti sana hadiisa maadaamiiti kitaaba makka seenuuf gartee kijibne kijibni rakkoon qabnu maadaamiin jettu sirrii miti kijibni kijibu harama seenu jette maali jette kijibni kijibu si galee Maat. Umrah nak kami tidak lama umrah. Umrah muhrimah male dakun dorka. Terserah ke baluga Rabbi harka jirti. Sementara kayak balam tim mau dilawa ati dilo itu. Wari gari ni mau kayak balam tujan. Wari gari ni kayak balam tujani Rabbi beh. Saya kerja atas kerja umrah juga nama dia pun akan silalah. Maet. Madami wana vana rababe itu beta nama jawadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Umrah ada kuda berarti hijim ni mangka buzan. Namni kanya. Jadi kagak apa ba? Dugu masih namni kanya. Ayah gavi cagabat. Ada mana tu kong kaba? Kuya tu ko aku mata sawal itibu ni asana mati ni lama sidal lagi injiri. Lama sidal lagi ete ni. तो को सिताल लगे जे ना निर्गा आसाना माती नतालक दे लमनागू थी जे लमा सिताल लगे इंजरे आइए अच्छी बोदा गुया सा दी बोदा राजा तुझे दे सिला लोसांग कम नुवांता एक नुलचुगा बिने राजा तुझे दे पर दे आया अच्छी बोदा मो इरगना इल्मो तो कोई दिन इरगने बिरा बिया तो दी रुपया डूबते Achi boda masih walitti buune tokkoon si xaallaqee hin jedheen. Amma akkamitti ilaalamani kan kun kan duraanii sun kanarra jaatu jedhe deebi'eera moo akkamitti ilaalama? Oo kan irra jaatu jeesan bikkannaa deebi'ee jechuukeeti.
maal si deebi'e oo dhume kute lama kuchiifte kasadaffaatiillee kasii jirullee maa salaamaa gootee jirta Ayyee. akkas yoommoo ati lama sii qeebatteen Ayyee. lamaas tallaqa jetteen akkasimi lamaas tallaqa jetteen lama kute tokkicha si hafees gartee hiikte Ayyee. wanni si hafeen jiru akkas Amma walitti deebi'uun hin danda'amu. hin dandeessu Tole galatoomaa jee qabi kaatanii isin barbaade mokkoree dadhabee asaree irra na buusa rabbi. ayyee Ayyaa ulfaadhaa galatoomaa. galatoom السلام عليكم Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ايه Halo, السلام عليكم harus nyoba dengan kasa kok. Waalaikumsalam. Dasi kalau Ustaz, dapat dari kiai Zakara katanya Zaka nama madak odun dendam. مايت زكاة Saya nama madak odun dendam. إذا دي زمان تروك Iya, Zaka mana rahi waktu itu kan dendam barang ini. ندندم أديرا خي أبيرا خيديف أبيرا خيديف إسما خيديف أدا هابو فرقرا فرقرا أبا خنو دنديس والرومان كم Oke, kenapa kami juga lu dendam sudah marah ke desa sih. مسكينة فرق خي مسكينة أبليدي تيتا مسكينة تي فخنو دنديس أبليس خي خمان كم نخنو دنديس Oke. يوم ما كمان Zaka jadi itu badai tak di situ, Zaka tahu ni dia tak di situ lo kenapa? زكاة ما إمام سجا بتشيس أستيت مخنو Itu malam tu, lalu itu apa? أستيت مخنو جمال تيمت سوزي تمير كيف Galato. Oke, galato. Gasi baik awal udah modal nak kabar betul. بدي تبدي Gasi lama sa, nak kabar bede. Gasi lama sa mutu nami tu kuyo abang nasi ada mana tu odin ode. Soalnya nama askam nama odin ode. Soalnya saya hendak tahu jalan. Soalnya nak kas. ada manati babba manati abbaan manaa ada manaatiin baatiisni odaani garuu oduuni dhabu mana keessatti alumatti odaan malee mana keessatti odaan malee alatti hin oduuni gar tokko addaan hin dhaqan isaan Nak wal jiran isa nama. waluma dubbisa Kuni waliin leesinne haga waggaa lamaati waliin dubbisan. waggaa lama waliin dubbisan Waliin dubbisan. waggaa lama waliin dubbisan Ana salama. hin jiru wanni kasii wanni kasii hin jiru dubbisuu qabani Hatta. wal dubbisuu qaban Yoo rakaasu didoo. Yoo rakaasu inni siif irraa buufte ka itti ergitee didawwalte waa kas Galatoma. Itu warna jala babbadde waan godha. Udah wal marqaba. tabadde nu furtee maal egaa tabadde kasi jala badde nu furte salaamu alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh Kam Januari. Akam naya bagu. nage alhamdulillah fayya Ustaz agak baik kau. Dubartii waliin talawii jaaladhee wajjin jiraataa ture. dubartii wayii jaaladhee waliin jiraachaa ture Yaani wajjumaan laayii dabarsee jechuudha.
live wal inda warst amma isiisan baatii sadige fuudhuu barbaada shari'aan akkam aya nikaa godhachuu feeta amma isiisan nikaa godhachuu barbaade badii immoo walii dalaydanii jirtan live kasimi dalayne dalaydanii dalayne ayee duraan dursee beeyta alaa wanni jiru wanni hedduu gartee nu yaachisu wanni hedduu nama akka malee gartee akka malee nu godhu wanni gartee gochi gartee zinaa kun dilii gurguddoo kabaa'ira dilii gurguddoodha rabbiillee walaa taqrabu zinaa je zinaattiin kalaawinaa zinaan godhinaa je duba kanarraa gartee toobachuu qabdan siifi isiinis waan kanarraa toobattanii eega toobattan booda ji'a tokko hoyte isii dhiinitti dhufe nikaa godhachuu dandeessan akkas si galee akti toobattan sheenawu isin lachuu badiirraa fagaachuu adda fagaachuu si galee isiinis sheenoyte atillee sheenoyte waan kana akkamitti badii tana gartee dalaguun qabnu gartee akkamii waan kana goona jettanii yaa rabbi nu dhiisi jettanii gara rabbii deebitan eega siisii gizee dhiinitti dhufe warratti ergattanii warratti ergattee akkasitti nikaasii godhan akkas si galee okay yoo jidduu kana keessa haasa waliin yoo haasa yooma rakkoo qabu jidduu kana keessa haasa waliin haasoytumma hanga nikaa godhattu hin ta'u qatqati amma haasa wadda dhaabdanii ji'a tokko gartee inshallah rabbi barakaatu ji'a tokko gartee isiinis toobaa godhatte atis toobattee dhiini gizee itti dhufe nikaa godhatta إن شاء الله ربي خير وربهم لسنا عليه سوجي جزاكم الله خيرا لا في كثير حديثة السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله لا في وجد برسنا لا في وجزنا زيدان إذن ودما السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكم شيخ قافية قافي وين كوا بكا نتهجر نسنة دلقا يرو دواما في تنبوتا أوبر تايمي جنيوان دلقا دكني بيتنا فتا أيه دلقا سني مديرة مانترو ندلسا بيت جيمي بيتا بيت سافره ergasi abbaa sharikaa dalagu bira deene maallaqa nu kanni jenne wanti fi daleenye jechuusaa ayye akkasirratti nu kafaluu dhabe jechuudha sharikaan inni haga inni dhufuu isinin kafaluu nu jee inni immoo amata lama akkasitti deemee hin dhufne sanii naaf hisaabni tokko waanuma hanga maallaqa keenyaa sanitti qiyaasamu garteeni waan akkasiisan kan inni suuban qabne fudhanne jechuudha nummaa fudhanne mana geessan bakkuma jiru jechuudha maal fudhanne wayita gartee inni dhufee isin yaa kafaluu jisnin jee akkasimi akkasuma jee gurbaan isaa fe'eera bilbilee gaafanne ana dhufuun barbaadu maallaqa isin kanuu dandaarraan qabuu nun jee abbaan bakka dalagaadha ayyee akkasitti inni kanas dhayne gaafanne mere akka keenya akka dalayne ni beeka inni suma wajji jira kan nu irraan qabu jechuun numa wajji dalaga numa inni suma wajji jira nun kan inni jechuu achiin didee hafe achirratti nuti sanaaf saabnee tokko wal taane innis ni hun beeku beeka waan san fuudhanii fuudhuu baatanii irraa huban qabu akkasitti wama xiqqoo takka fudhannee galfanne jechuu akkisan wanni san amma hanna ni jaamtiidhamma maal wanni si siyaasa waan san illee geessuma wanni si maal fudhatan wanni si fudhatan
maal fudhattan wama mana kaisaate ay yoo inni isinin kafalu jude waa mana keessa waan nama hattanire haan naa bartun inta'u kaddi inni kasin jirtu inta'u jechuun dhorkaa jechuudha. Dhorka isa rabbii gaafatan maallaqa keenya sanii osoo inni beekuuti osoo kanuttis dalenne beekuuti nuuf kannuu dhiyeessu maallaqa. Rabbii isaan gaafata zulmi inni gartee kan isin godhu zulmi rabbii isaan gaafata haqa keessan gartee isaatti gaafatama isin immoo waan isaa deebitanii kan inni kuma hin qabne hatuun hannatun dhorka laa yajuus. Okay, amma gaafii lammataa takka qaba. Sanas obboleessummaa nama wal bira jirutu wal gaafate beektaa. Jecha rasuulaa tokko dhageenye jecha waan nabiin hin je'in namni jee ajaabarraa bootaa takka qopheeffataa jecha juwarteemi kan nabiin jale salaam beena jecha san dhageenye. Kan irratti maal jennee wal gaafanne fakkeenyaaf hadiisa da'iifaa maal hadiisa kan jiru kana hadiisni da'iifa jiru kunis hadiisa nabirraa sabatee miti warri hadiisa da'iifummaa akkasii san habaatu sanoo jecha lakana waliin simatuufidha. Warri hadiisa kitaaba isaanii da'iifa baasee jechuufeeti moo namni da'iifa dubbate? Da'iifa hadiisa da'iifa hadiisummaa kunuu da'iifa ta'e tuma hunda lagamne jedhame da'iifummaa san nabii raayis hin dhufne jechuu yaadni fakkeenyaaf. Yes laala akkaataa jira laala ma rasuula islaami waan jee kan maati jetti sanitti man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqaadahu min annaar jee namni gartee kijjibanarra kaaye jannat ibidda keeysaa bootaa qopheeffate jee qopheeffate فليتبوأ مقعده من النار يجو خبر بمعنى أمر جانين خبر بمعنى أمر قب إيفتي جهنم سينا نمني قرتك جيب رسول الرخاء صلوات ربي السلام عليه حديثني كن دوبني دفا حديثني كن ضعيفة دفا منكرات دفا موضوع يجو والرسول جين فوتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جتة مرتي خيسقاو موضوع جانين منكرني سوان جر ضعيفني نمني حديث خنا أوديسو segala namni gartee kijiba qabu yoo keessa seene namni kijibni isaa akkaan hamaa yoo keessa seene hadiisni da'iifa kana wali qabanii xuruqa isaatiin kajabeessanii jira amma warri hadiisa da'iifa odeessuus tanaaf ulamaa'iin nama hadiisa da'iifa odeessu jaddaal jaaniin nama gartee hadiisa gartee da'iifa odeessu jaddaal jaaniin jaba hamaa jechuu جدال من الجداديل جنين جترى سولجي أنا هذا نسينا ولا نسينا ضعيفة قرتين أمني حديثة ضعيفة قرتين أدو دانين بافن أدو قرتين برن وسي حديثة ضعيفة خنا قرتين ضعيفة تو خيسنك إرادوبت جلسينا أوكي يا شيخ غلطني جزاك الله السلام عليكم. الو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف أنور؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيه. أكم شيخنا ذا؟ فيا الحمد لله. يرسو. جر. لا في درار ربيت ومثلا هرش غافنا. غير غافين كم. أيه. Saya kasihkan sudin jerawat dah. Jadi waktu kerja saya tengok gua saya kalau tak tahu mata buju malam asonne, aktif singkoran ne, ammo warga gafan ne, food mo tumang kabe gashe, tumang war berangai. Bima lamu waldu biftan wal jalatan nikah goratte. Nikah goratte, abad tu berbeza dengan bimati. Mootummaan fuudhee gashee. Mootummaan fuudhee qabee gashee gua gashee immoo garagaltee biyyaan deemaa ajeetu biyyaan ani damma gaafa soomana haayeen ture.
Esa taayettenati. Soomana ta biyya taa'in jee warma bira taa'in jeen warma sanatti galtee amma gaafa soomanaa taa'in jeen ogaa ishinan deebi'eesuuti naan jettan kanatu nama sii godha amma gaafa soomanaa taa'iti amma silaati reefu galtee taa'in jeeni beekta. Ani sirraa dhaleen qabu si argeen beekuun taa'u nan deema naan jette hin deemin jeeni utaaltee deemte dumaan quban qabaatin. Sirraa dhaleen qabu si argeen beeku ani niin deemaa jette ayya keen godhu. Sirra dhaleen beeku ammallee siilleen beeku agartee laabim nan deemaa dhalan qabu mana onaan taa'u bichi naan jettee deemte dhuftee akka dhufteeti dhufatte. Dhuftee suudii. Dhufte suudii ugaa dhufte immoo ugaa dhufte naa bilbilte immoo ugaa naa bilbilte eenyu wajjin dhufte naan hin beektu naan jettanis maqaan dhoofne ugaa eessee dallaalaa sana isa ishii fide san uta jee qoradhe bira ga'e ugaa arge warruma biyya keenyatti. Maaliif jaarsi biyya fiddee jennaan rabbiin biyya kan wallaan hin beeku akka isheen jaarsa qabdu hin beeku natti kakatteetiin jaarsan qabdu jee fidanii waan itti baasu bicha naa kafale rakkoon qabu ani waan faayidaa kiyyaatti naa jiru baada ijoollee biyyaa taate rabbiin biyya kajee kakate. Amma kan hin boole birrichi kaffalee fi harkaa fudhadhe ugaan dalagaa oofe na biran keenya dhaggee fiduu eessee huduudara jirti ishiin kanan jiru walakkaa suutiti. Ishiin na biran geenye achuma dalagaa oofe ijoollee mannaa oofaa jeen ugaa dalagaa oofan ulfa qabdi. Ulfa qabdi? Ulfa qabdi. Ulfa kan kee nin bubbochi ugaa bochi maal taatee bochi natti himuu sodaarte natti himte boodara kadhadheetiin gabbaruma wal keessa natti himte ugaa natti himte hambara ulfaa jetti duuba maal natti himin jennaan ulfan kennee jennaan ugaan karaa dhufuu naan jette yalla faatu fareefu taate gaan qaqqabdaa baatti guuttadhu booda maal walitti dhoonaa jedhe daashiin immoo ulfa baay'ee takkaatii lamaatii mitiin kosmuuti gaafaan inni kaa godhadhu san ani immoo baatanii kaa godhe baata saddeeti gaafaan inni kaa godhu san su'uudii wajji daashiin ulfa baay'ee takkaa qaba. Ogaafaati ni kaa gootu ulfa baay'ee takkaa garaa qabdi. Ulfa baay'ee takka garaa qabdi natti sininne jechuu abbaanis hin quban qabu anis quban qabu inni kaa wal godhe sababa ulfa baay'ee takkaati ani kun baatu sannaa kaa godhe baati saddeeti amma ishiin jeen gadda deessi manuma rabatti gosa wallaale amma dhuftee ugaa dhufte na biraas hin geenye mushaaruma irraa namuma ijoollee bira dabbaree fi ummatni kun kaan hin jiru jaanni kun kaan jira jaa wanni kun akkam silaa godhu. Ati quba qabdaare quban qabdu irraan beeytu abbaanis irraan beeku dhageeffatu irraan beeku si galee nikaan numa jira nikaan numa jira akkam godhu deemta maati hin dhageessu dhageessa salaamu alaikum nikaan ni jiraan jee rabbi nu haa baasu ayya amma ishiin immoo akka jetti nikaan kan kajjiru na dhiisii jetti yoo maal jette maal si jette gaafatu nan danda'ame miirii waan akka faraman kafalu maal si jette si maaree na dhiisi jette maa meera deebi shabakaan isaa mashaqqaa kaaye wallaahi nama dubbii ajaa'ibaati dhageessa shabakaa keenyaan rakkisi duraan naan dhagaa shabakaa keessi rakkise mee isiin maal na dhiisi siin jette isiin maal siin jette mee maal akkam na dhiisi siin jette isiin akka baadawwan kana dalagee oom jideessi jaaladhee seerumee atiif immoo baadawwan kana irratti dhageesse dasiin hin jiru way booda gartee walii gadi ministeera wal qabnaa way wal jibbinaa way booda wanni kun sitti dhagahamaa inaan jedhe ulfa garaa qabaachuu sitti himteeti way wanni kun sitti dhagahamaa sin jette akkana duba maal jetteen ati ani rakkoon qabu jeen kun hojii rabbiiti silaasin itti gaafatamaa ittiin gaafatamaa waa dirgidee rabbii ittiin walitti maqaa hin oofannaan jeen immoo garagaltee immoo amantaan irra dhabde waan akkanii jechuu ittiin naajonnee tokko fakkaateti haasuma.
dubore amma walumaa galatti nikaan jiraami afiinumat nikaan argamu nikaan gaasi hidhame nikaan خلاص راكون ولا تنوري ربي سياري رس ان شاء الله بيت تسير غزو دا بيت تو ست الله تي برس لين تو ان بيت ساله تي بيت ساله ندلو حتى في تقلت ان شاء الله هدو في يرزو ربي ربي سيغر ان شاء الله ربي صبري تفاكن تات ان شاء الله ربي سيغر يا امين مصيبه نال شريعة الإسلام تناف إدعاء قدّا ونيتوف دبرتي لالدو والفباي تكا تينيرمت تكناتو نفيفون بيتو اتيافون بيتو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نكان كم سيتي قلت لك كفنا وابس نكان شبهة takka gartee warri yoommoo odoo gartee beekanii jechuu odoo beekanii daltun ulfa garaa qabaachuu odoo beekanii innilleen fuudhuun ta'u warri nikaa godhulleen nikaa godhuun ta'u micoota nam tokko irraa quban qaban nikaa ji'a tokkooti akka yoonni goranitti gartee ji'a tokko garaa qabdutti isiinuu tun takkaa tun ifiifuu hin beeytu ilmoon itti hafu inni gizattee gizeewwanni jee ilmoo ji'a takkaati ka isiin gartee waliin heerumte nikaa fuudhaniidhan tanaaf warri gartee dubartii ulfa garaa qabdu odoo ulfi garaa jiru ilfa baatii sadii baatii afuri ifuma yoo ulfeeyse fuudhuun dhoorkaa nikaa hidhuulleen dhoorkaa hin jiru hidhamu nikaan yoommoo akkata isaa gartee nikaan kun ka hidhamu taateo warri gartee ni hidhamatee jira warri dandeeamajee jira tanaaf hedduu waan gartee akkaan khilaafa qabdu amma takkanaatun gartee shubha ajaa'ibaati kanaafuu hedduu nama naasisti haalli ummanni keenya keessa jiru akka malee nama naasisa usaa laalame iddaan kun hedduu barbaachisa sigalee iddaa eeggachuun hedduu barbaachisa amchoontu silaa iddaa eeggatte osoo waa beeyte iddaa eeggattee silaa heerumti maqama biraa badiitti dalage والله أعلم أكسر السلام عليكم أختي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ دومينغو إيروها مثلا خلافة قبدي مثلا الدو خلافة قبدي نيمبخ مثلا الدو خلافة قبدي ورقرتي كم يوم شافي فانا ما نخان ومان قبورة جوجر ورقرتي نخان انتوجان دبرتي الفقراء قبدو ومنهم مسلمين ولما يقرقود دون ابن باز نخان انتو دبرتي الفقراء قبدو ترمى odoo koon qabne nikaa godhan akkas masalaan hedduu masalaa khilaafa qabdu ayyee maal jette karen kapaa gomana raagee gaafa gomana gaafaan dura biyya arabaa kana keessaan jira gaafaan dura biyya tana dhufu hojii gartee natti baay'attee wajjin ومن بيهاب ما غيات القودة أبيه من بيغفره أيه أبيه من غيات أنا كذبت إذا جاني سنتي وعتة فره ومن بيهو يجو إذا بود ديجي كي حفلة اللي راجع وني هذا يكوني جتني ومن زميلا ما سرنجرو ما سرنجرو دبدي لا فتة دي فرته لا فديرين بريء البيت ما لا فدي بريء سخفلت زمانك ويا توكيشا خفالي ويا ركشا ياك انقسم غافي كبيرات ما في أكان ثلاثة مغتك زي سرانو بياربات أنا خيرت كدونا ما في مبيه هني مني في ثلاثة جبتوات وفني سيامني سوبات تيجني raata kana keessatti si tashuufeessanii waan gartee godhuu si barbaachisu fa'aa dhufanii siin jenni qalbiin tun si tashuufeessitee sanatti sirraachisu kuttee waan gartee isaan siin jedhan tanatti. Ambar ummata biyya arabaa kana na ajaa'ibsitanii bal'aan amma si qofaa miti waan gaafiin akkanaa tun maadaamiin tun gizee ijoolleen tun
jolleen dubartiin teenyatun gizee salaatan maa yaaman ni harkan isaanii salaata jiru maa isin yaaman maali gizii isinii salaata jiru maan dhaabne yaa obboleessoo ajaa'iba yaa mina qofaan bara ustaaza waan salaata gizee fidhatte waan akkanaa godhii siin jedhani salaatuma kana keessa jechuudha. oo sana sayyoozitti mana dogoggora kaasatti danqaa sayyoozitti mana tillee luma jakasta kaasan waan rakkoon qabu si salaata jiru gizee salaata fitte mana san taraki gizee salaata fitte nyaata nuu dhiyeessi yoo jaan umaatii miti salaatuma keessatti istee dhaggeeffate daliilli ni jira ragaan akkanaa ni jira shari'aa keessa ni jira rasuula salawaatu rabbi islaamu alayhi ittee dura rasuula salawaatu rabbi islaamu alayhi gaaf tokko salaata asrii booda rakaa lama salaata kana ummu salama moo musliim isa dalayduu itti ergite dalayduu si rasuulatti ergite rasuulli salaatu jira deemi rasuulli kun achi salaatu jira deemi itti dhaqi kana siin jaan salaata kana maa salaattaa maaliif salaattee jiini waytanii siyaa keeke caljii dhaggeeffat gaafii gaafatte otoonni salaatu jiru dhaggeeffatee duba rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi waan takkatti himeefi jechuudha tanaafuu maadaamii wayta isin yaamte isinii salaata jiru immoo odoo agartuu isin yaamuu hin barbaachisu isin yaamuu hin qaban yoo immoo isinii salaata jiru salaata gizee fittee bishaan naa dhiyeessi salaata gizee fittee waan akkana naa godhee itti dhaggeeffadhu atilleen ni dhageessa silaa'u salaata doo jirtuu dhageessa salaata irraa gizee baatee deemtee waan san geessistaaf akkasi sini gare akkasi tanaafuu jazaakumullahu khair jazaa wallahi wallaalummaa jalaa illee rabbi nu haa baasu haalli nuti keessa jirru akkana yaa jara keenya rabbi nu haa qajeelchu wallahi rabbi nu haa sattaru haalli gartee hawaasni keenya keessa jiru wallaalummaan aalamni kun keessa jiru aalamni islaamaa akka malee duniyaan alamaan qiyaamaa kana keessa jirra alamaa qiyaamaa keessa jirra sigalee alamaa qiyaamaa irraa addunyaan gartee biiti cufti lola deebi'u wallaalummaan gartee jaahillee heddummaachuu alamaa qiyaamaa irraa jaahillee heddummaachuu dubartiin heddummaachuu alamaa qiyaamaa lolli heddummaachuu lolli laaladhu mee bikkan jirren jiru laaladhu addunyaan garee wal baaftee amma suudiin kun riyaad belbelu jirti huutii itti gallaksanii beeytaa benziila dhorke benziila doolaara ameerikaatti hin gurgurruu jee dide gurbaan Muhammad Musalmaan kun maallaqa gartee more than 3 billion mo 4 billion itti kilaba gartee ummata gartee farshoo fi maarree warra kilaba kubbaa kana niin bita jee barbaadu jira dhiyootan kilaba maal bitamee kun maallaqa benziilaatiin fidee kun huutii rabbitti kaasee huutiin ganda belbelchuu jirti amma ameerikumaatti diraa bara amma ameerikumaatti diraa nama ifiifuu huutii firaa dhorkuu hin dandeenye kilaba bita egaa kilaba maal bitame misaa'ila gartee huutiitti firaa dha'u maan tolfanne faabrikaa egaa awwa garaa nama gubdii wallahi addunyaan tun akkasii insha Allah jara keenya nagaatti salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh